Settemberii 24 baatii 9 2024 jechuudha. Sharafa guyyaa hardhaa bilaak maarketii yookiin immoo Arabiffaan hawaala akkasumas immoo gabaa gurraacha kan jennu jechuudha. Kanan isiniif qabadheen dhufee egaa biyyoota guyyaa hardhaa ani isiniif qabadhee dhufee immoo Kuwait diinaar, Oman riyaal, Qatar riyaal, Yuuroo, Dubai dirham, Saudi riyal, Swiss franc, Pakistan rubii, India rupii, akkasumallee Jordan dinar, Bahrain dinar, pound sterling, China yuan, Sweden kron, Canada dollar, Australia dollar, Egyptian pound, Yemen riyal, Turkey lire, America dollarii warreen kana keessa isinii qabadheetiin dhufeen jira. Egaa biyyoota keessa jirtan isintu beeka. Guyyaa eengaddaa doolaarri moor gadi hir'atee ture isiniin je'eetiin jira. Garuu guyyaa har'a bakka isaatti deebi'eetiin jira. Maaliif dhaabbataa miti jechuudha. Gaaf tokko gadi bu'aa, maaliif gadi bu'aa, maaliif ol ka'a yeroo jettanii bittaaf gurgurtaa irratti hundaa'ee jechuudha. Akka isaanii ka'eerraa yeroo gurguratanii dafee yoo gabaa argate qaalessanii bitu, yoo immoo dafee gabaa argachuudha baate immoo gadi rakasiisanii bitu jechuudha. Akkasumallee immoo darbee obboloonni baay'ee unuunoo yeroo nu harkaa fuudhanii isa ati jettuu miti kan isaan nu harkaa fuudhanu, isaanoo birrii 2-3 ol gadi qannasanii nu harkaa fuudhu jedhu. Inni kun sirriidha. Maaliif nuti yeroo ergannu kallattiin iddoo gabaa gurraacha jedhan sana dhaqnee erganna otoo hin taane namatti gurguranneetu namni nurraa bite sun immoo geesse namaan biraatti gurgura, namni sunis immoo dabarse namaan biraatti gurgura jechuudha. Namoota 3 fi 4 gidduu ga'eeti kan iddoo gabaa gurraacha sanaa gahu. Gabaa gurraachi sun walumaa galatti illee gaalii yookiin immoo seeraan ala waan ta'eef nuti beeknu jechuudha. Etoo iddoo isaa beekna ta'e waan bilaak maarketiin irra jiru sumunii tokko toon hir'isin geessinee galchachuu ni dandeenya turre. Garuu waan hin beekneef immoo namatti gurgurra. Isaan immoo gaafa nurraa bitan jechuudha. Diingata torban tokko walitti qabanii akkuma nu harkaa fuudhanii nama 2,000-3,000 nu harkaa fuudhanii geessanii galchotoo hin taane jumulaa bakki jedhamu jira. Jumulaa yookiin immoo bakka takkatti walitti qabanii geessanii gurguru jechuudha. Namoota 20-30 irraa fuudhanii jechuudha. Isa kana gidduutti immoo nama 20-30 gidduu hanga irraa fuunu torban tokko keessatti yookiin garra kasa yookiin ol dabala waan ta'eef hanga kana gadi rakasiisne harkaa fuudhuu qabna jedhanii murteeffataniiti kan isaan sin harkaa fuudhan jechuudha. Yoo rakases akka isaan hin nyaanne, yoo dabale immoo akka isaan baasutti jechuudha. Sababii isin maaliif nurraa hir'ata isa jettaniif jechuudha. Deebii isinii ta'a je'eetiin yaadaan jira. Egaa asumaan immoo nagaa sin daganne obboloota kiyyaa, nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota koo amantaa biraa taatanillee nagaan lafa jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Warri mana koof haaraa taatan subscribe godha, like share gochuudhaan gara maatii kochi dabalamaa isiniin jedha. Na jajjabeessuu keessaniif naa jiraadha ammallee isinaa eebbisu. Egaa daddafeensini odeessa. Viidiyoon kee daqiiqaa 8 waan darbu miti, amma daqiiqaa 8 kan immoo obsaan na dhaggeeffadha. Egaa Ameerikaa doolaarirraa isiniin ka'a jechuudha. Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa hardhaa 131.0 irra oolee jira, deebi'ee jira jechuudha. Amma eengaddaarraa gara 27tti gadi bu'ee ture, har'a 131tti ol ka'eetiin jira jechuudha. Inni itti aanu immoo Turkii riileedha. Turkii riileen tokko guyyaa har'aa 3.87 oolee jira. Inni itti aanu Egyptian poundiidha. Egyptian poundiin tokko guyyaa har'aa 2.71 oolee jira. Akkasumallee Yemen riyaaliidha. Yemen riyaalli tokko 0.58 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyan doolaariidha. Awustiraaliyan doolaarri tokko 90.42 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaariidha. Kanaadaa doolaarri tokko 97.74 oolee jira. Akkasumallee Suudiin kiroon tokko guyyaa har'aa 12.90 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaan tokko guyyaa har'aa 18.78 oolee jira. Akkasumallee pound sterling
Paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa 158.20 oolee jira. Inni itti aanu Bahareen diinaariidha. Bahareen diinaarri tokko guyyaa har'aa 350.40 oolee jira. Akkasumallee Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko 186.19 oolee jira. Inni itti aanu Kuweet diinaariidha. Kuweet diinaarri tokko guyyaa har'aa 416.86 oolee jira. Akkasumallee Omaan Riyaaliidha. Omaan Riyaalli tokko 342.20 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar Riyaaliidha. Kaatar Riyaalli tokko guyyaa har'aa 34.5 oolee jira. Akkanumallee Yuuroodha. Yuuroon tokko guyyaa har'aa 146.80 oolee jira. Inni itti aanu Dubaa'ii Diraamiidha. Dubaa'ii Diraamni tokko guyyaa har'aa 34.50 oolee jira. Akkasumallee Saudi Arabiyaa Riyaaliidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko guyyaa har'aa 34.0 yookiin duwwaatiin oolee jira jechuudha. Waan gadi qaqannase natti fakkaata inni. Isa gaddaarra jechuudha. Akkasuma immoo warri Saudi Arabiyaa jirtan guyyaa har'aa jechuudha maallaqa warri daldalaa rakasiisanii fuudhaatiin jiru. Namoonni birriin keessan xiqqoo ta'e 32 fuudhaa jiru. Namoonni birriin keessan baay'ee ta'e immoo 31.60 fuudhaa jiru. Yeroon akkasiniin jedhu tokko ishii osoo hin taane fakkeenyaaf warri maallaqni keessan baay'ee ta'e fakkeenyaaf jechuudha 5,000 yoo qabaattan 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 31.60 herregachuu dandeessu. Kaalkuleetarra anji'u bilbiluma keessan irra jira isarratti jechuudha. Akkasumallee warri birriin keessan 3,000 hanga 500 ta'e fakkeenya 1,000 qabaattan 1,000 baay'isuu 1,000 hiruu 32 jettanii argattuu ni dandeessu jechuudha. Baay'een keessan kaalkuleeta irratti isin dhibuu ni danda'a. Isin achi jalaa ilaallattanii kaalkuleet godhattanii daldalaa gaafatachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee inni itti aanu immoo Swiss Frankiidha. Swiss Frankiin tokko guyyaa har'aa 105.73 oolee jira. Inni itti aanu Pakistaan Ruupii. Pakistaan Ruupiin tokko 0.42 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan Ruupiidha. Indiyaan Ruupiin tokko guyyaa har'aa 1.57 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota maamiloota kiyya warri viidiyoon koo isinitti tole laayikii naa gootanii na jajjabeessuu akka hin daganne isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo gaggabaabduu kan isin nuffisiisuu hin dandeenye kanan isinii qaqqabadhee dhufu jechuudha. Yeroo hundumaa isin immoo viidiyoo kan gadhumaatti naa daawwadha. Laayikii naa godha. Yeroo isin laayikii naa gootan immoo ani immoo bakka hamileen godhadha. Yoo dadhabullee yoo mukaa'ullee viidiyoo kana hojjechuudhaaf hamilee naa ta'a jechuudha. Warri akkasiin na jajjabeessaa jirtan immoo galatooma naa jiraadha.